Sena ni dhaga'ama. Sena. Ay, ni raftanii biyya liit godhuuf qophaa'aa jirra. Sena. Is this what I'm getting? I think so. Well, then I'm not trying the other fucking 6 pair. Was there a later curve here? What do you mean? These damn white ones? This don't go there. Sena. Bararuuf imma gartee. I'll try them on. Fucking them. Sena. Soomanni danuu dhabamsiisee. Sena. Bakka dalagaa jirra yoo wanti isin jeeqees gawgoyin isin jeeqees kiraar bashaa baga nagaan dhufte kottaa seenaa invite godhaa I don't even care. Is either one good? You see the dark. They go either one. So then which Don't one? you have a curve? qabsootu hoogganaa dhabe moo hoogganaatu qabsoo dhabe jettee har'a mata dureen teenya taarraati. Iddoo tana waan viidiyoodhaan deddeemaa sooshaal miidiyaa hawaasa Oromoo kanarra deemaa hundaa'u xiinxalaa jirra laalaa jirra dheebuu bilisummaa baga dhufte baga nagaan dhufte. Sena invite godha. Welcome everyone. Baga nagaan dhuftan isin hundinuu. Hoggana dhabne jettanii kunoo isin hogganuuf qophaa'inee jirra. Gaarattis yaa'u goonee jirra. Hogganumaa manni isin dhabdan waan birooti. Hayyaniin dubbadhammee t-shirt godha invite walii godha kan dhageessisin dhagaa ulaatti dadhabaa namni salaata jiraan se'a. Waa hedduu deemaa jira dura ta'ummata keenya obboleeyyan keenya kan Suudii Arabiyaa irraa mootummaan Suudiidhaa garaatti jabaattee agartee karaa afaan wayyaanee deebisuuf deemtu kanarraa eegalla. Ummatoonni Suudii Arabiyaadhaa obboleeyyan keenya gartee ummatoota qabsoof bahan ummatoota gartee rakkatanii cinqamanii alaaf qabeenya isaanii keessaa bahan malee ummatoota Awurooppaa takka Ameerikaa deemuuf bahan jee yaadani. Ummatoonni kun gartee itti karaa tokkotti hirkatanii qabsoon isaanii akka fuula dura tarkaanfattu godhuudhaaf kan qophaa'uudhaaf bakka duskannoo barbaadaaf deeman malee waan birooti miti. Ummatoonni keenya bakkuma isaanii isaanuu hayyuudha isaanuu beekoodha uummanni Oromooti bakka isaaniif mijjooytu isaanuu ni beekanii bakkuma isaanii mijjooytu jala yaanee agartee anaa dhufu jennee gargaaruu qabna. Xiqqaa guddaan bira dhaabbannee ilmaan Oromoo biree karakkoo keessattis bal'oo keessattis waliif jirra isiniif jirra jennee abdachiisuu danda'u nurra jira. Obboleeyyan keenya hundaa'uuti ilmaan Oromooti. Qabsoon garuu haasawan taatu qabsoon abaluu haa dhufee nu hoogganuun taatu qabsoon gartee abalumaa nun hoogganneen taatu sii galee
Saniifuu hoogganaa jechuun nama murata, nama if keessaa bahu, nama gartee du'aaf if kennu, nama gartee waan dhufu hundaaf qophaa'u jechuudha hoogganaa jechuun. Namoonni gariin yeroo hedduu waa'ee jaawar kana kaasanii jaawar majaanii jaawar guyyaa dura waada seenuus nuti warri biyya alaa gartee diploomaasii addunyaa wajjiisinii dubbachuu gartee haqa keessan addunyaatti argisiisuu kan godhuu dandeenyu kanumaa jee ka if hoogganu ka gartee cunqurfamaa jiru ka qabsorra jiru isini malee nuu miti ka dararamaa jirus isini malee nuu miti ka du'aa jirus isini malee nuu miti jechaatuma jira. Namoonni gariin jaawaris numa balaaleffataa, miidiyaas numa balaaleffataa, waa heddumaa deemaa jira soomana kana keessa. Silaa ka balaaleffatamuu qabu warra qabsoo qofoonajuu, warra waraana qabnajuu, warra mananuu gubajuu, warra gartee jaartii abaluunuu ajjeese, jaarsa abaluunuu ajjeese je'ee gartee wohuma ittiin corachuuf hoggii samarree as dhiyaate, hoggii gartee wiintarri dhumee samarree as dhiyaate warroottanuma gartee tanaaf qophaa'u qofaadha gartee silaa qomatamuu qabu akka yaada mataa kiyyatti. Saniifuu gartee namni garaa miidiyaatiin isin gargaara, sagalee teessaniin addunyaatti isinii dhageessisa, sagalee teessaniin isinii taha, diploomaasiin isinii taha, gartee ankaniin isinii godhuu danda'u kana jee jala muree nutti hime kan nutti hin kijibin haa galatoomuu je'amuu qaba malee gartee inni maa nun hoogganne inni taa'ee maallaqa keenyamaa nyaata inni taa'ee maarree keenyamaa godha je'anii sila namni wal wareersuun irran turree jechuu yaalmaan Oromoo. Yoo isin kaatanii irra duutan, yoo isin kaatanii qabsoo teessaniif tarkaanfattan, yoo isin akka ilmaan Tigraay wal jaaranii, wal jaartanii, wal jala yaatanii sabboonummaa teessan argisiiftan, tokkicha du'e, tokkicha lole, Jawaar Mohaammed piroofaayila sarara kaa'ee goota keenya jee faarsee addunyaarra dhaadheessuuf qophiidha. Sigale. Garuu qabsoon alaan hoogganamu. Ala jechuun Awurooppaa yookaan Ameerikaa qofaan miti. Namni tokko gaara Oromiyaa keessaa waa hunda keessaa Oromiyuma daanguma Oromiyaa achi tarkaanfatee Suudaan haa ta'u, Ibin Keeniyaa haa ta'u, bakka fedhe haa ta'u yoo ka'ee biyya alaa kan seenu taate qabsorraa ala bahee jedhama. Qabsorraa ala bahee jedhama. Doesn't matter how we close to Oromia. Oromiyatti hanga dhiyaatu sun saniin madaalamuun qabu. Waraana xiqqaatus guddatus gartee waraana Oromiyaa keessaa lolu. Waraana Oromiyaa keessaa dhawu. Nama qabuutu hoogganaa qomatamuu qabu malee warroottan biyya alaa ta'an yoo isin biyya keessa galtanii loltanii lolchiiftan gartee isin cinaa dhaabbachuufi malee wata akka wanni isaan isin hoogganan, wata akka wanni isaan irraa eeggattan hin jiru. Saniifuu namni tokko hoogganaadha, maarreedha, isinu kayif hoogganu. Tana mataa keessanitti hima. Tana gartee jala saraaraa itti hima. Sheer walii godha, viidiyoo walii dabarsa. Gartee hoogganaan biyya alaatii isin eegdan tokko hin jiru. Hoogganaan biyya keessa jira. Yommuu karaa waraanaatiin muuxannoo waraanaa nama qabu jeneraal Hailuu Gonfaa jira, Kamaal Galchoo jira, gartee warroottan jajjabaa kanaa jira jechuudha. Sigala yoo kun ammoo dhufee haan hoogganu jettan jalatti hiriira maal gootanii karaa biroo ija baaftan, maal gootanii warra miidiyaatti ija baaftan. Sigala warra miidiyaatiin maaltu isin ka'e warra waraana muuxannoo qabu jira, warra waraana irra dandeettii qabu jira. Kanatti maan iyyan kanaan maa dhufii nu hoogganu nu wajji akka nuti taanu ta'e jettanii maa kanatti hin komanne. Sigala kan silaa fiyyaamuu qabnu, kan silaa tarsiimoo beeku, kan silaa afaan wayyaanee beeku kan qabnu jeneraal Kamaal Galchoo jira, jeneraal Hailuu Gonfaa jira, jeneraalota namni qabu, namni jeneraalota gurguddaa kana qabu, namni jeneraalota kana ifiifuu eebba kennaa rabbiiti. Sigala hay dhuftaniituma amma Jawaar waa'ee xiinxalaa beeka, waa'ee wanni beeka,
Hai waraanni isaa lola maaliin lola yoo jette maybe he doesn't know hin beekuta saniifu jajjabaattanii wal jabeessitanii wal jala yaatanii kan silaa dhiibbaa irra godhuu qabdan dhiiftaniiti kan silaa dhiibbaa irratti hin goone irra godhu jirtan siigale bakki isin dhiibbaa irra godhuu qabdan nama muuxannoo waraanaa qabu nama wayyaanee tana beeku nama wayyaanee wajji dalagee beeku nama eenyummaa wayyaanee beeku kana silaa kana irra dhiibbaa godhuu qabna xiqqaa guddaan keenya alaa haa ta'u biyya keessa haa ta'u namoonni hundinuu kana kan irra dhiibbaa godhuu qabna yeroo hunda gooliin Oromoo gartee bakkuma taane ilaaltan yeroo hunda uummanni Oromoo bakkuma goolii teessawwanni isin dhabsiisaa oola bakkuma taane ilaaltan saniifuu goolii teessan laalan jajjabaadha wal jabeessa wal jalayaa waliif yaada wal yaada sigale ani hedduu haasa'uudhaaf hin dhufne dhaamsiniin handaamuu dhufe kanuma gartee qabsoon namni biyya alaa taa'ee isin hoogganne hin jiru gartee namni biyya alaa taa'eetiin isin ajajan hin jiru qawween bitaa takkaan akka naan jenne jaawariisi miidiyumaan isinii jajjabeessaan akka inni jechaa jira saniifuu isinuma qabsoo jajjabeessuu hawal jala yaa'u hawal dhagahu hawal hoogganu ha piraayim ministeeraa walirratti ta'u ha pirezidaantii walirratti ta'u isinuma ilmaan Oromooti jechuu namni biroo tokko ha dhufee isinirratti hoogganaa ta'u ha dhiiga keessaniin taphatu injiru jechuudha gaafa hiriirri guddaan akkasitti deemu suni ka dhume katti cabe katti baqe katti naaffate katti naaffate isinuma katti biyyaa baqate isinuma malee warri biyya alaa taa'eetuma hiriiruma isinii bahee attujuma tanatti isinii beeksisa sigalee White House faranjii dura dhadhaabbatanii iyyaa ooluu tana waan safaataa isinitti hin fakkaatin sigalee haqa kan dalagutti hin jirre isinii hima yaalmaan Oromoo jajjabaadha wal jabeessa hoogganaa jechuma keessaa filannaa nuti yoo ta'es qabsoo maallaqa wanniidhaan gargaaruu danda'an malee gartee kan irra dhiibbaa godhuu qabnu warra muuxannoo waraanaa qabu san irratti haa fokus goonu gartee haa irratti ichi deebinu bakka haa laallannu oggii waa kumannuus bakka haa laallannu oggii waa faarsinuus bakka haa laallannu namuu hula addaan qaba jajjabaadha wal jabeessa wal jalayaa kun dhaamsa ka abbutaati waliigallaan sheer godha ammoo bakka dalagaatiin jira hedduu haasa'uu hin danda'u jajjabaadha wal jabeessa wal jalayaa namni yoo waliigale alaagala yoo wal dhagahe wal jala deema sigale saniifuu jaawar jecha jajjabaadha palm trees on it? see you